Kabajamtoota hordoftoota chaanaalii YouTube keenyaa bakka jirtan hundatti nagaan isiniif haa baay'atu jechaa oduu haaraa isiniif qabannee dhiyaanneerra haga dhumaatitti wajjin haa turru. Chaanaalii keenyaaf haaraa warri taatan subscribe haga dhumaatti wajjin haa turru. Turtii keessaniifis galatoomaa. Baqattoonni Eertiraa hidhattoota TPLF fi humnoota mootummaan miidhamaa jiru. Baqattoonni Eertiraa hidhattoota TPLF fi humnoota mootummaan miidhamaa jiru jedhan. Baqattoonni Eertiraa hidhattoota TPLF fi humnoota mootummaan miidhamuun ragaan amansiisaan jira jedhan ogeessi dhaabbata biyyoota gamtoomanii. Waraanni naannoo Tigraay dhalachuun dura Itiyoophiyaan baqattoota Eertiraa 100,000 ol dahachiiftee kan turte ta'us waraana humnoota mootummaa fi hidhattoota TPLF gidduutti dhalateen baqattoonni kun danuu miidhamuu gabaasameera. United Nationitti qorataan mirgoota namooma Eertiraa Dr. Muhammad Abdulsalaam Babikar baqattootni Eertiraa lola keessatti danqaman qaamolee waraanaatti jiran lamaaniin miidhamaniiru jedhan. Ogeessi kun qaamolee waraana keessa jiran hunduu baqattoonni kun akka hin miidhamne seera mirga namaa fi namooma idila addunyaa akka kabajan waamicha godhaniiru. Erga waraanni kun eegalee baqattoota Eertiraa irratti sarbamni mirga namaa fi seera namoomaa jabaan mootummaa federaalaa Itiyoophiyaa fi humnoota Eertiraa mootummaa michooman akkasumas humnoota TPLF'n hidhata qabaniin raawwatamuu himannaa amanamaan nagaa ture jedhan ogeessi kun. Akka ogeessi kun jedhanitti baqattoonni Eertiraa kun qaamolee lamaaninuu adda baafamanii irratti xiyyeeffatamuun miidhamaa turan. Sababni ammoo qaamoleen wal waraanan lamaanuu faallaa koo dhaabbatan ilaalcha jedhuun ta'uu dubbatan. Mootummaan Itiyoophiyaa torban darbe keessa baqattoonni Eertiraa 6 humnoota TPLF'n ajjeefamaniiru jechuun ibsee ture. TPLF himannaan kun dhugaa miti jechuun haaleera. Baqattoonni Eertiraa magaalaa Finfinnee jiraatanis torban darbe keessa baqattoota bakka waraanni keessa jiraniif eegumsi akka godhamu gaafatanii turan. Dr. Babikar haleellaawwan haaloo bahuu fi ajjechaa baqattoota irratti raawwatamu kanaan akkan yaaddahu isaanii ibsa waajjirri koomishinii olaanaa mirgoota namooma United Nation baase keessatti himaniiru. Haleellaan baqattoota irratti xiyyeeffate dhaabbachuutu irra jira jedhaniiru. Sirrii fi waliigalteewwan idila addunyaa baqattoota waraanaa keessatti danqamaniif eegumsi akka godhamu keessumaa 1951 Refuge Convention akka kabajamu gaafataniiru. Hireen baqattoota Eertiraa kaampiiwwan Maayii Aatinii fi Addi Haruush keessa turan 24,000 ta'an kan ammaan tana deeggarsa namoomaarra adda citaniiru ittiin jedhe akka isa yaaddeessu koomishiniin baqattootaa kun ibseera. Ji'oota dura kaampiiwwan biroon 2 Hitseetsii fi Shimeelbaa jedhaman haleelamanii baqattoonni 20,000 ta'an buqqa'anii dhibbaan kan lakkaa'aman achi buuteen dhibuun dhaabbatichi yaadachiiseera. Amma baqattoonni bakka waraanni jirutti danqaman lafa nagaa qabu akka geeffaman namoota nagaa dabalatee baqattoonni xiyyeeffannoo haleellaa akka hin godhamnee fi hammeenyi kun atattamaan akka dhaabbatu gaafataniiru. Baqattoota Eertiraa dabalatee naannoo Tigraay fi erga torbanoota muraasa as ammoo naannolee Amaaraa fi Affaar keessatti sababa waraanaan lakkoofsi namoota deeggarsa namoomaa fedhanii dabaleera. Guyyoota 6f Itiyoophiyaa daawwatanii kan deebi'an dhiyeessa deeggarsa namoomaa United Nation kan qindeessan Maartin Giriivs naannoo Tigraay keessatti beelarraa baraaruuf deeggarsi namoomaa guyyaa guyyaan konkolaataan dhibba naannicha galuu qaba jedhan. Naannolee waraanaan miidhamanitti deeggarsa dhiyeessuuf waraana dhaabuun akkaan barbaachisaadha jedhan. Oduu yeroodhaaf qabannee dhiyaanne kanuma. Oduu biraatiin haga wal arginutti bakka jirtan hundatti nagaan isiniif haa baay'atu. Yeroo gaarii isiniif hawwine.